paartiiwwan mormitoota yookiin yeroo ammaa kana morkattoota kan jedhan kun isaan uummata Oromoo keessaa uummata baay'ee Jawaaris ta'ee Maraaraa ta'ee Baqqalaa ta'ee uummata Oromoo maqaa kaafataniiti isaanii bakka buute jedhanii haasamaa jiru. Isin walitti galtanii maa waliin mari'an ilmaan Oromooti miti uummata Oromoo kanaaf miti ka bakka buutan uummata Oromoo kanaaf miti ka qabsooftan maa walitti galtanii akka uummanni Oromoo gammaduu dandeenyu akka uummanni Oromoo tasgabbaa'uu dandeenyu walitti dachaatanii maa hin mari'an maa waliin isin argine nu maa waliin teettanii nyaanni maa waliin teettanii teessoo tokkorra maa waliin mari'an maa waliin dalagan wanni walitti dhufiinsa isin dhoogaa kun maali rakkoo kana maa waliin teettanii hubattanii sabaaf sablammoonni nu keessa jiran tasgabbaa'anii jiruu isaanii maa geggeeffachuu hin dandeenye. Namni ganamaa galgala bararraaqee jiraataa jira eessatti du'a jedhaa jiraataa jira diinagdee hojjedha jechuudhaaf hamleen hin jiru biyya amma ofii bulchaa jiru kaleessa wayyaaneen kana nu gooti maaliin kana nu gooti jennee iyyinee hanga caffee kana as dhufnee hirmaannaa yaa'ii kanarraa sadarkaatti addaan cinnee karaarra cinnee hafne tokkotu ture isa bira taane itaajamaa joorshuumii kadha Biraanuu Juullaa qaamnummaan Oromiyaa geggeessaa hin jirre olaantummaan ereessa jira waamanii yoo jedhaan Oromoo jedhaniituma kunoo iddootti gaggaafatamaa qabu hunda isatti Oromoo ka'aa jiran. Garuu as deebinee jennu Oromootu du'aa jiru. Kalixa Wallaggaa akka maalii kana rabbuu nama dhageessisin. Dhageenne gurri nu duudi baqa. Maali warri waa ajjeesaa jiru sun namni Oromoo ajjeesu kun eenyu addatti bahee beekamuu qabu. Yoo ka ajjeesu Oromoo ajjeesu kana Oromoo ajjeesuu hin qabu jedhanii abbaa gadaatiin afoo gadhaabatanii ittisuun hin danda'amu. Qeerroo kenna maa ofirraa cinatti achi qabdan yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuudhaaf qeerroo kana maa harkatti hin qabanne nu. Qeerroon bar fala egeree biyya kanaa ta'a jedhee yaadan akka nam tokkootitti. Kaleessallee sinicha akkasitti ka cuuceen fixaa ture san qeerroo makaana wantee godhannee isaan gadiin harkatti qabannee olii geggeessummaa pirezidaantiin kennas muummee ministeera Dr. Abiy illee kennaa turanii walumatti ta'anii uummanni kun biyyattii tana sadarkaa kanarra geessamee jira. Jawaar Muhammad illee yoo ta'e aktivistii illee yoo ta'e isin durallee yeroo geggeessaa ture sanitti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo namni Dr. Abiyyiin qeeqaa ture sanitti illee inuma sirrii miti jedhaa namni jennuudhaan isa deeggaraa ture. Har'amoonni illee karaa biraa faallaa qabate. Miidiyaan OMN faallaa biraa qabate dhimma kanarratti gadi fageenyaan laalamee biyya teenya ta diigamaa jirtu tana diigamuudhaaf uummata Oromoo kan sababa ta'aa taanee mul'ataa jiru kana uduurratti hojjetameeti baay'ee gaariidha jedhaan dhimmi nageenyaan nu yaadachiisaa jira hoo akka salphatti kalaallu taate nu magaalaa keessa gallaaf qof naannoo nageenyi mirkanaa'ee jiru keessa iddoo makalaakaan gaariin iddoo warri daninnatiin gaariin jiru afoo uummanni ka jal'isu taate nu warri qarii irra jirru dhiifa manaa godhaa mammaakaatuun jarri namaan lama rafanii mana keessa nu jiran waraabessi dhufee tokkocha duubaa nyaate. Maal ta'aa jirta jennaan na nyaataa jira cal'ii jedheen si caasti nyaatee na taalufuuf cal'isaa badi ati jedhee namticha lafaa ka'eetii jedhan. Akkuma isaan wannichi achitti naannoo Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru kun magaalaa Finfinnee galuu isaa waan hafaa hin jirreef yoo qaqarallee itti yaaduu hin jirre ta'e itti yaadamuu qaba. Rakkoon nageenyaa kunin baay'ee garaa nama nyaataa baay'ee uummanni keenya miidhamaa jira. Isinillee baay'ee nu garaa nu nyaataa jirtan miidhamaa jirtani dhugaa yoo taate akka keenyallee nyaatanii dhuddanillee sadarkaatti bashannantanirra jedheellee yaada akkasiillee hin qabu. Sammuu nama biyya kanaa hunda bulchuu guutaa Itoophiyaatti guutuu Oromiyaa kana bulchuudhaaf akka itti dadhabaa jiraatan akka itti miidhamaa jiraatan hubachuu dhabneetii miti kana giddu galeessa hoo godhan barbaachisaadha waan mataan uufuma boonu dhabne jennee isinitti dubbataa jira waan ta'eef kan biraa ammoo dhaabbiiwwan seektara gara garaa irratti bajeta mootummaa qaama miseensonni cafee mana keessaa kaasan kana mootummaan bajeta gahaa ta'e ramadee jira qaamni waan kana raawwachiisu akkuma aanaatitti akka godhunaatti ta'uu dhaqnee ilaallu akka hojii dabalataa hojii haa ta'uuf qofa hojjetamuutti ilaaluudhaan bishaan jedhamu kun daandiin jedhamu kun ibsaan jedhamu kun uduu humni hin dhabamin uduu hojiin namni hojii hin dhabamin callisanii sektoroonni as ol aanaan jiran kun qaama gadaan san to'ataa jiran moo to'ataa jiran kan jedhan yoo ta'u taate gaafii keessa nama galcha kuniin gaadditu waanuma bade qofa argina waan tolaa kun yoo dhumne dhimma adda addaatiif waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa sektoroota gara garaa hin deemna dhimma uummataatiif federaalaan dhaqnaa yoo as dhufanii jedhan ol ta'e nam teessoodhaan nama simatee waan gaafatamsaniif fala namaa kenna oodhannaa godilatti hidhamuun nam dubbii nama jalaa fuudhu jiru waajjira keessan nama hin argan isaan achi deemanii jiran sun akkana deebi'ee jira sababa adda addaa bichaa namatti himanii guyyaa 3 4 achi oolanii biraa galan aanaa dhadhaan san lama haaromsi jedhamu sun maal maaf asitti dhaabbatee hafe haaromsi jedhamee armaan durana faarfamaa ture sun gara aanotaa gara gandoota maa wanni itti gabbuu isa dhoobu waan sodaatamutti jira rakkoo guddaa qaxarri hojjettoota mootummaa kan jedhamu tokko Finfinneetti qaxaramuu qabaa jedhan sun siyaasaa mataa isaa ta'e ajandaa guyyaa guyyaan qaramamee eegama. Akkuma ajandaan yeroodhaan bocamee nu eegu qofa isa hojjenna malee uummata keenya yeroo tokkoof ajandaa karoora baafannee hundi akkuma Dr. Abiy jimma irratti jedhe kaan amma qaamnummaan biyya bulchaa jiru kunu ajandaa uumuudha. Hojjetaa mootummaatiin mindaan sirreeffamaa gadhiifamee jira jedhan halkan ga'een amma kun nagaa baana jedhaa jiran. Isa kana achumatti waan bisanuu. Qacarrii sanii ganaa haala mijeessituu qulqulleessituu Finfinneetti qaxarraa hojjettanii dhuguma rabbiititti maal godhuu keessan kuni maal jechaadha.
achi namni dhufeeti ka waan nyaatee gudaaboon qabne baasii isaa baafee Finfinnee dhufee asii qaxarama namni beekamtii fi ga'umsaa fi dandeettiidhaa fi haqummaa namni qabu Finfinnee qofa keessa taa'ee hojjetaa jira waajjira keessa kuuwwan maal godhaa jira warri godina irra jiran warri aanaa irra jiran isaan kun ga'umsa kana qabanidha moo maali kun kunillee ajandaa rakkoo adda addaa uumaa jira rakkoo ofumaa bocee uummata keessatti rakkoo fiduun kun rakkoodha inni ammoo akka kaleessa xiqqoo deebii waajjira pirezidaantii irraa nu deebisanitti haala ittiin qacaraman maal ulaagaan asii gadi bu'a malee aanaa irratti tagaa jedhu tokko xiqqoo wanni deebiin sun akkamitti akka ta'e hin beeku san himanii jiranii sun gaariidha haa akkasitti karaa hawwatamu garuu Finfinnee qofatti akka jennu rakkoo ta'aa jira kan akkanatti yoo qaban kan biraa ammoo ani waggaa 27 dhaaba kana keessa ture waggaa 27 dhaaba kana waliin galan rabbittaa jiraatu maallee hin taane keessatti illee salphannee keessatti illee rakkan amma ammoo an paartiin kun akka nu jalaa suqamu barbaadu akka nam tokkootti filannoo kana keessatti ce'uu barbaada akka paartiin kun ce'uu barbaada akka ceenuuf ammoo hawaasa kana harkatti qabachuun dirqama hawaasni keenya amma yeroo ammaa kana nu balaaleffataa jira anuma isa waliin nyaadhee dhugisuma waliin dhaladhee guddadhee waaddanyaan kee hiriyyaan kiyya ati manaa kiyya tadasi badasi akkana nuun jedhaa jira kana qara maal hojjenneeti uummanni kun akka nu jaalatu ta'aa ture hadha ammoo maal hojjechuu dhabneeti uummanni kun akka nu jibbinu wanni ta'aa jiruuf kana irratti hojjetamuu hin qabu paartiin kunin maal abdiin inni kutataa jiru yoo jiraatu taate nutti himani kabraa ammoo yoo Jawaarii fi eenyu Maqalaanii fi Dr. Abiyyi fi obbo Shimallis illee walola maal jedhanii jarriin sobdii jarri waliin jirti dhugaa miti amma xiqqoo waan uummata keenya xiqqoo gowarsee jiru kan jarriin sobdii waliin jirti filannoo irratti gara qabatteeti Oromoo ceesisuudhaaf qofa malee dhiibbaan gara hin jiru kan jedhu xiqqoo uummata keenya obsa kenneefii jira malee obsa kenneefii jira xiqqoo achirratti gowarsi wayiin jira kanaaf isuma san rabbi amma dhugaallee isin haa godhu rabbi dhugaa isin haa godhu nu ka barbaadu nagaha nu ka barbaadu bilisummaa mirgaa eenyullee bulchee nu bakka bu'aa uummataati paartiin kun garuu hagana ifaajee hagana ilma horee hagana gahee waan kufuu hin qabne paartiiwwan mormitoota yookiin yeroo ammaa kana morkattoota ka jedhan kun isaan uummata Oromoo keessaa uummata baay'ee Jawaaris ta'ee Maraaraa ta'ee Baqqalaa ta'ee uummata Oromoo maqaa kaafataniiti isaanii bakka buufte jedhanii haasamaa jiru. Isin walitti galtanii maa waliin mari'an ilmaan Oromooti miti uummata Oromoo kanaaf miti ka bakka buutan uummata Oromoo kanaaf miti ka qabsooftan maa walitti galtanii akka uummanni Oromoo gammaduu dandeenyu akka uummanni Oromoo tasgabbaa'uu dandeenyu walitti dachaatanii maa hin mari'an maa waliin isin argine nu maa waliin teettanii nyaanni maa waliin teettanii teessoo tokkorra maa waliin maran maa waliin hin dalagne wanni walitti dhufiinsa isin dhoogaa kun maali rakkoo kana maa waliin teettanii hubattanii sabaaf sablammoonni nu keessa jiran tasgabbaa'anii jiruu isaanii maa geggeeffachuu hin dandeenye namni ganamaa galgala bararraaqee jiraataa jira eessatti du'a jedhaa jiraataa jira diinagdee hojjedhe jechuudhaaf hamleen hin jiru biyya amma ofii bulchaa jiru kaleessa wayyaaneen kana nu gooti maaliin kana nu gooti jennee ijinee hanga caffee kana as dhufnee hirmaannaa yaa'ii kanarraa sadarkaatti addaan cinnee karaarra cinnee hafne tokkotu ture isa bira taane itaajamaa joorshuumii kadha Biraanuu Juullaa qaamnummaan Oromiyaa geggeessaa hin jirre olaantummaan ereessa jira waamanii yoo jedhaan Oromoo jedhaniituma kunoo iddootti gaggaafatamaa qabu hunda isatti Oromoo ka'aa jiran garuu as deebinee jennu Oromootti du'aa jira kalixa wallaggaa ka maalii kana rabbuu nama dhageessisin dhageenne gurri nu duudi bakka maali warri waa ajjeesaa jiru sun namni Oromoo ajjeesu kun eenyu addatti bahee beekamuu qabu yoo ka ajjeesu Oromoo ajjeesu kana Oromoo ajjeesuu hin qabu jedhanii abbaa gadaatiin afoo gadhaabatanii itti sun hin danda'amu qeerroo keenya maa ofirraa cinatti achi qabdan yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuudhaaf qeerroo kana maa harkatti hin qabanne nu qeerroon bar fala egeree biyya kanaa ta'a jedhee yaadan akka nam tokkootitti kaleessallee sirnicha akkasitti cuucee nu fixaa ture isaan qeerroo makaana wanti ta'e godhannee isaan gadiin harkatti qabannee olii geggeessummaa pirezidaantiin keenyas muummee ministeera Dr. Abiyyi illee kennaa turanii walumatti ta'anii uummanni kun biyyattii tana sadarkaa kanarra geessamee jira. Jawaar Muhammad illee yoo ta'e aktivistii illee yoo ta'e asin durallee yeroo geggeessaa ture sanitti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo namni Dr. Abiyyiin qeeqaa ture sanitti illee inuma sirrii miti jedhaa namni jennuudhaan isa deeggaraa ture. Har'amoonni illee karaa biraa faallaa qabate miidiyaan OMN faallaa biraa qabate dhimma kanarratti gadi fageenyaan laalamee biyyattiin itti diigamaa jirtu tana diigamuudhaaf uummata Oromoo kan sababa ta'aa taanee mul'ataa jiru kana uduurratti hojjetameeti baay'ee gaariidha jedhaan dhimmi nageenyaa nu yaadachiisaa jira hoo akka salphatti kalaallu taate nu magaalaa keessa gallaaf qof naannoo nageenyi mirkanaa'ee jiru keessa iddoo makalaakaan gaariin iddoo warri dahannatiin gaariin jiru afoo uummanni ka jal'isu taate nu warri qarii irra jirru dhiifa manaa godhaa mammaakaatuun jarri namaan lama rafanii mana keessa nu jiran waraabessi dhufee tokkocha duubaa nyaati maal ta'aa jirta jennaan na nyaataa jira cal'ii jedheen si caasi nyaatee nattaa dhufuuf cal'isaa badi ati jedhee namtichi lafaa ka'eetii jedhan. Akkuma isaan wannichi achitti naannoo Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru kun magaalaa Finfinnee galuu isaa waan afaan hin jirreef yoo qaqaralleetti yaaduu hin jirre ta'e itti yaadamuu qaba. Rakkoon nageenyaa kunin baay'ee garaa nama nyaataa baay'ee uummanni keenya miidhamaa jira. Isinillee baay'ee garaa nu nyaataa jirtan miidhamaa jirtani dhugaa yoo taate akka keenyallee nyaatanii dhuddanillee sadarkaatti bashannantanirra jedhee yaada akkasiillee hin qabu.
sammuu nama biyya kanaa hunda bulchuu guutaa Itoophiyaatti guutuu Oromiyaa kana bulchuudhaaf akka itti dadhabaa jiraatan akka itti miidhamaa jiraatan hubachuu dhabneeti miti kana giddu galeessa hoo godhan barbaachisaadha waan mataan ufuma boonu dhabne jennee isinis dubbataa jira waan ta'eef kan biraa ammoo dhaabbiiwwan sektara gara garaa irratti bajeta mootummaa qaama miseensonni cafee mana keessaa kaasan kana mootummaan bajeta gahaa ta'e ramadee jira qaamni waan kana raawwachiisu akkuma aanaatti akka godinnaatti ta'uu dha ilaallu akka hojii dabalataa hojii haa ta'uuf qofa hojjetamuutti ilaaluudhaan bishaan jedhamu kun daandiin jedhamu kun ibsaan jedhamu kun uduu humni hin dhabamin uduu hojiin namni hojii hin dhabamin callisaniiti sektoroonni as ol aanaan jiran kun qaama gadaan san to'ataa jiran mootummaa jiran kan jedhan yoo ta'u taate gaafii keessa nama galcha kuniin gaadditu waanuma bade qofa argina waan tolaa kun yoo dhumne dhimma adda addaatiif waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa sektoroota gara garaa hin deemna dhimma uummataatiif federaalaan dhaqna yoo as dhufanii jedhan ol ta'e namni teessoodhaan nama simatee waan gaafatamsaniif fala namaa kenna. Oodhannaa godilatti hidhamuun nam dubbii nama jalaa fuudhu jiru waajjira keessan nama hin argan isaan achi deemanii jiran sun akkana deebi'ee jira sababa adda addaa bichaa namatti himanii guyyaa 3 4 achi oolanii biraa galan. Aanaa dhadhaan san 2 haaromsi jedhamu sun maal maaf asitti dhaabbatee hafe. Haaromsi jedhamee armaan durana faarfamaa ture sun gara aanota gara gandoota maa wanni itti gabbuu isa dhoobu waan sodaatamutu jira rakkoo guddaa qaxarri hojjettoota mootummaa kan jedhamu tokko Finfinneetti qaxaramuu qabaa jedhan sun siyaasaa mataa isaa danda'e ajandaa guyyaa guyyaan qaramamee eegama akkuma ajandaan yeroodhaan bocamee nu eegu qofa isa hojjenna malee uummata keenya yeroo tokkoof illee ajandaa karoora baafannee hunyaan akkuma Dr. Abiyyi Jimma irratti jedhe kaan amma qaamnummaan biyya bulchaa jiru kun ajandaa uumuudha. Hojjetaa mootummaatiin mindaan sirreeffamaa gadhiifamee jira jedhan halkan ga'een amma kun hojii nagaa baana jedhaa jiran. Isa kana achumatti waan bisanuu. Qacarrii sanii ganaa haala mijeessituu qulqulleessituu Finfinneetti qaxarraa akka jettanii dhuguma rabbiititti maal godhuu keessan kuni maal jechaadha. Achi namni dhufeetii ka waan nyaatee dhugu daabboo hin qabne baasii isaa baafee Finfinnee dhufee asii qaxarama namni beekamtii fi ga'umsaa fi dandeettiidhaa fi haqummaa namni qabu Finfinnee qofa keessa taa'ee hojjetaa jira waajjira keessa. Kuuwwan maal godhaa jira warri godina irra jiran warri aanaa irra jiran. Isaan kun ga'umsa kana qabanidha moo maali kuni? Kulli ajandaa rakkoo adda addaa uumaa jira rakkoo ofumaa bocee uummata keessatti rakkoo fiduun kun rakkoodha inni ammoo akka kaleessa xiqqoo deebii waajjira pirezidaantii irraa nu deebisanitti haala ittiin qacaraman maal ulaagaan asii gadi bu'a malee aanaa irratti tagaa jedhu tokko xiqqoo wanni deebiin sun akkamitti akka ta'e hin beeku san himanii jiranii sun gaariidha haa akkasitti karaa hawwatamu garuu Finfinnee qofatti akka jennu rakkoo ta'aa jira kan akkanatti yoo qaban kan biraa ammoo ani waggaa 27 dhaaba kana keessa ture waggaa 27 dhaaba kana waliin galan rabbittaa jiraatu maallee hin taane keessatti illee salphannee keessatti illee rakkan amma ammoo paartiin kun akka nu jalaatu qabu barbaadu akka nam tokkootti filannoo kana keessatti ce'uu barbaada akka paartiin kun ce'uu barbaada akka ceenuuf ammoo hawaasa kana harkatti qabachuun dirqama hawaasni keenya amma yeroo ammaa kana nu balaaleffataa jira anuma isa waliin nyaadhee dhugusuma waliin dhaladhee guddadhee waaddanyaan kee hiriyyaan kiyya ati manaa kiyya tadasi badasi akkana nuun jedhaa jira kana qara maal hojjenneeti uummanni kun akka nu jaalatu ta'aa ture adda ammoo maal hojjechuu dhabneeti uummanni kun wanni akka nu jibbinu wanni ta'aa jiruuf kana irratti hojjetamuu hin qabu paartiin kunin maal abdiin inni kutataa jiru yoo jiraatu taate nutti himani kabraa ammoo yoo Jawaarii fi eenyu Maqalaanii fi Dr. Abiyyi fi obbo Shimallis illee wal lolan maal jedhanii jarriin sobdii jarri waliin jirti dhugaa miti amma xiqqoo waan uummata keenya xiqqoo gowarsee jiru kan jarriin sobdii waliin jirti filannoo irratti gara gara qabatteeti Oromoo ceesisuudhaaf qofa malee dhiibbaan gara garaa hin jiru kan jedhu xiqqoo uummata keenya obsa kenneefii jira malee obsa kenneefii jira xiqqoo achirratti gowarsi wayiin jira kanaaf isuma san rabbi amma dhugaallee isin haa godhu rabbi dhugaa isin haa godhu nu ka barbaadu nagaha nu ka barbaadu bilisummaa mirgaa eenyullee bulchee nu bakka bu'aa uummataati paartiin kun garuu hagana ifaajee hagana ilma horee hagana gahee waan kufuu hin qabne paartiiwwan mormitoota yookiin yeroo ammaa kana morkattoota kan jedhan kun isaan uummata Oromoo keessaa uummata baay'ee Jawaaris ta'ee Maraaraa ta'ee Baqqalaa ta'ee uummata Oromoo maqaa kaafataniiti isaanii bakka buutu jedhanii haasamaa jiru. Isin walitti galtanii maa waliin mari'an ilmaan Oromooti miti uummata Oromoo kanaaf miti ka bakka buutan uummata Oromoo kanaaf miti ka qabsooftan maa walitti galtanii akka uummanni Oromoo gammaduu dandeenyu akka uummanni Oromoo tasgabbaa'uu dandeenyu walitti dachaatanii maa hin mari'an maa waliin isin argine nu maa waliin teettanii nyaanni maa waliin teettanii teessoo tokkorra maa waliin mari'an maa waliin dalagan wanni walitti dhufiinsa isin dhoogaa kun maali rakkoo kana maa waliin teettanii hubattanii sabaaf sablammoonni nu keessa jiran tasgabbaa'anii jiruu isaanii maa geggeeffachuu hin dandeenye. Namni ganamaa galgala bararraaqee jiraataa jira eessatti du'a jedhaa jiraataa jira diinagdee hojjedhe jechuudhaaf hamleen hin jiru biyya amma ofii bulchaa jiru kaleessa wayyaaneen kana nu gooti maaliin kana nu gooti jennee ijinee hanga caffee kana as dhufnee hirmaannaa yaa'ii kanarraa sadarkaatti addaan cinnee karaarra cinnee hafne tokkotu ture isa bira taane itaajamaa joorshuumii kaadha Biraanuu Juullaa qaamnummaan Oromiyaa geggeessaa hin jirre olaantummaan ereessa jira waamanii yoo jedhaan Oromoo jedhaniituma kunoo iddootti gaggaafatamaa qabu hunda isatti Oromoo ka'aa jiran.
garuu as deebinee jennu Oromootu du'aa jira. Kalixa Wallaggaa maalii kana Rabbu nama dhageessisin. Dhageenne gurri nu duudi baqa. Maali warri waa ajjeesaa jiru sun namni Oromoo ajjeesu kun eenyu addatti bahee beekamuu qabu. Yoo ka ajjeesu Oromoo ajjeesu kana Oromoo ajjeesuu hin qabu jedhanii abbaa gadaatiin afoo gadhaabatanii itti sun hin danda'amu. Qeerroo keenya namaa ofirraa cinatti achi qabdan yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuudhaaf qeerroo kana harkatti hin qabanne nu. Qeerroon bar fala egeree biyya kanaa ta'a jedhee yaadan akka nam tokkootitti. Kaleessallee sinicha akkasitti hacuuceen fixaa ture san qeerroo makaana wantee godhannee isaan gadiin harkatti qabannee olii geggeessummaa pirezidaantiin keenyas muummee ministeera Dr. Abiy illee kennaa turanii walumatti ta'anii uummanni kun biyyattii tana sadarkaa kanarra geessamee jira. Jawaar Muhammad illee yoo ta'e aktivistii illee yoo ta'e isin durallee yeroo geggeessaa ture sanitti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo namni Dr. Abiyyiin qeeqaa ture sanitti illee inuma sirrii miti jedhaa namni jennuudhaan isa deeggaraa ture. Har'amoonni illee karaa biraa faallaa qabate. Miidiyaan OMN faallaa biraa qabate. Dhimma kanarratti gadi fageenyaan laalamee biyyattiin akka diigamaa jirtu tana diigamuudhaaf uummata Oromoo kan sababa ta'aa taanee mul'ataa jiru kana uduurratti hojjetameeti baay'ee gaariidha jedhaan dhimmi nageenyaan nu yaadachiisaa jira. Hoo akka salphatti kalaallu taate nu magaalaa keessa gallaaf qofa naannoo nageenyi mirkanaa'ee jiru keessa iddoo makalaakaan gaariin iddoo warri daninnatiin gaariin jiruuf yoo uummanni ka jal'isu taate nu warri qarii irra jirru dhiifa manaa godhaa mammaakatuun jarri namaan lama rafanii mana keessa nu jiran waraabessi dhufee tokkocha duubaa nyaate. Maal ta'aa jirta jennaan na nyaataa jira cal'ii jedheen si caasti nyaatee nattaa dhufuuf jal'isaa badi ati jedhee namtichi lafaa ka'eetii jedhan. Akkuma isaan wannichi achitti naannoo Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru kun magaalaa Finfinnee galuu isaa waan afaan jirreef yoo qaqarallee itti yaaduu hin jirre ta'e itti yaadamuu qaba. Rakkoon nageenyaa kunin baay'ee garaa nama nyaataa baay'ee uummanni keenya miidhamaa jira. Isinillee baay'ee nu garaa nu nyaataa jirtan miidhamaa jirtani dhugaa yoo taate akka keenyallee nyaatanii dhugdanillee sadarkaatti bashannantanirra jedheellee yaada akkasiillee hin qabu. Sammuu nama biyya kanaa hunda bulchuu guutaa Itoophiyaatti guutuu Oromiyaa kana bulchuudhaaf akka itti dadhabaa jiraatan akka itti miidhamaa jiraatan hubachuu dhabneetii miti. Kana giddu galeessa hoo godhan barbaachisaadha. Waan mataan uufuma boonu dhabne jennee isinitti dubbataa jira waan ta'eef. Kan biraa ammoo dhaabbiiwwan seektara garaa garaa irratti bajeta mootummaa qaama miseensonni cafee mana keessaa kaasan kana mootummaan bajeta gahaa ta'e ramadee jira. Qaamni waan kana raawwachiisu akkuma aanaatitti akka godhunaatti ta'uu dadhee ilaallu akka hojii dabalataa hojii haa ta'uuf qofa hojjetamuutti ilaaluudhaan bishaan jedhamu kun daandiin jedhamu kun ibsaan jedhamu kun uduu humni hin dhabamin uduu hojiin namni hojii hin dhabamin callisaniiti seektoroonni as ol aanaan jiran kun qaama gadaan san to'ataa jiran moo to'ataa jiran kan jedhan yoo ta'u taate gaafii keessa nama galcha. Gaafii keessa nama galcha kuniin. Gaadditu waanuma bade qofa argina. Waan tolaa kun yoo dhumne dhimma adda addaatiif waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa seektaroota garaa garaa hin deemnaa dhimma uummataatiif federaalaan dhaqnaa yoo as dhufanii jedhaan ol ta'e nam teessoodhaan nama simatee waan gaafatamsaniif fala namaa kenna. Oodhannaa godilatti hidhamuun nam dubbii nama jalaa fuudhu hin jiru waajjira keessa nama hin argan isaan achi deemanii jiran sun akkana deebi'ee jira sababa adda addaa bicha namatti himanii guyyaa 3 4 achi oolanii biraa galan. Aanaa dhadhaan san 2 haaromsi jedhamu sun maaf asitti dhaabbatee hafe. Haaromsi jedhamee armaan durana faarfamaa ture sun gara aanotaa gara gandoota maa wanni itti gabbuu isa dhoobe waan sodaatamutu jira rakkoo guddaa. Qaxarri hojjettoota mootummaa kan jedhamu tokko Finfinneetti qaxaramuu qabaa jedhan sun siyaasaa mataa isaa ta'e ajandaa guyyaan qaramee eegama. Akkuma ajandaan yeroodhaan bocamee nu eegu qofa isa hojjenna malee uummata keenya yeroo tokkoof ajandaa karoora baafannee hundi akkuma Dr. Abiy Jimma irratti jedhe kaan amma qaamnummaan biyya bulchaa jiru kun ajandaa uumuudha. Hojjetaa mootummaati mindaan sirreeffamaa gadhiifamee jira jedhan halkan ga'een amma kun hojii nagaa baana jedhaa jiran. Isa kana achumatti waan bisanoo. Qacarrii sanii ganaa haala mijeessituu qulqulleessituu Finfinneetti qaxarraa akka jettanii dhuguma rabbiititti maal godhuu keessan kun maal jechaadha. Achi namni dhufeetii ka waan nyaatee dhugu daabboo hin qabne baasii isaa baafee Finfinnee dhufee asii qaxarama namni beekamtii fi ga'umsaa fi dandeettiidhaa fi haqummaa namni qabu Finfinnee qofa keessa taa'ee hojjetaa jira waajjira keessa. Kuuwwan maal godhaa jiran warri godina irra jiran warri aanaa irra jiran. Isaan kun ga'umsa kana hin qabanidha moo maali kun? Kunillee ajandaa rakkoo adda addaa uumaa jira rakkoo ofumaa bocee uummata keessatti rakkoo fiduun kun rakkoodha. Inni ammoo akka kaleessa xiqqoo deebii waajjira pirezidaantii irraa nu deebisanitti haala ittiin qacaraman maal ulaagaan asii gadi bu'a malee aanaa irratti tagaa jedhu tokko xiqqoo wanni deebiin sun akkamitti akka ta'e hin beeku san himanii jiranii sun gaariidha haa akkasitti karaa hawwatamu garuu Finfinnee qofatti akka jennu rakkoo ta'aa jira kan akkanatti yoo qaban. Kan biraa ammoo an waggaa 27 dhaaba kana keessa ture. Waggaa 27 dhaaba kana waliin galan rabbittaa jiraatu maallee hin taane keessatti illee salphannee keessatti illee rakkan. Amma ammoo an paartiin kun akka nu jalaa suqamu barbaadu akka nam tokkootti filannoo kana keessatti ce'uu barbaada akka paartiin kun ce'uu barbaada. Akka ceenuuf ammoo hawaasa kana harkatti qabachuun dirqama. Hawaasni keenya amma yeroo ammaa kana nu balaaleffataa jira. Anuma isa waliin nyaadhee dhugisuma waliin dhaladhee guddadhee waaddanyaan kee hiriyyaan kiyya ati manaa kiyya tadasi badasi akkana nuun jedhaa jira. Kana qara maal hojjenneeti uummanni kun akka nu jaalatu ta'aa ture. Hadha ammoo maal hojjechuu dhabneeti uummanni kun akka nu jibbinu wanni ta'aa jiruuf. Kana irratti በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ
አርሶ አደሮች እንግዲህ የተፈጸመው በልዩ ኃይል ነው። መንደር ንዑስ ከተሞች የተቃጠሉትና ግጭቱም የሁለቱ ወንድማማች ህዝብ ሳይሆን በግልጽ ቋንቋ የኦሮሞ አርሶ አደር እና የአማራ ልዩ ኃይል ግጭት መሆኑ በዚህ አጋጣሚ ማንሳት እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ሊረዳ ይገባል። በዚህ አጋጣሚ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅልን እንዲገነዘብልን የምፈልገው ሀቅ ኦነግ ሸኔ በሚል የዳቦ ስም በወሎ ኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጽዳት የጦር ወንጀል በሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። አንድም ኦሮሞ በመሆናቸው፣ ሁለትም ሙስሊም በመሆናቸው፣ ሶስትም የአማራ ክልል ጽንፈኛ ኃይሎች በኦሮሚያ ክልል ባላቸው ፍላጎቶች የዞኑን ህዝብ እንደ ቅድመ ክፍያ ቀብድ አስይዞ ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም በወሎ ኦሮሞ ህዝብ አንገት ላይ ገመድ አስገብቶ እያጠበቁ ፍላጎትን የማሳካት ያጋጅ ታጋጅ ድራማ ሴራ መሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊገነዘብልን ሊያውቅልን ይገባል። በዚህ አጋጣሚ የዚህ ድርጊት ውስጥ ያለውን አካል የፌዴራሉ መንግስት ገለልተኛ አካል አስገብቶ እንዲያጣራልን በህዝቤ ስም መጠየቅ እፈልጋለሁ። ይህ ኃይል የአባቶቻችንን ታሪክ እንደግማለን የሚሉ አካላት ከነስሙም ከሚሴ ላይ የተሰማራው ኃይል ስሙም ጭምር የምኒልክ ብርጌድ በማለት እንግዲህ የቦሩ ሜዳን ይሁን የበኬ ሜዳ የትኛው እንደሚደገም ባናቅም ግን ተግባሩን እያየን ነውና ገለልተኛ የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ ገብቶ ዞኑን እንዲያረጋጋልን አሁንም ካሁን በኋላ ሌላ ሞት እንዳንሰማ የፌዴራሉ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ በአንክሮ ቢሰራ አሁንም በጥብቅ መጠየቅ እፈልጋለሁ። በመግለጫ ጋጋታ የሚዲያ ዘመቻ የአክቲቪስት ባለስልጣን የሉንም፣ ሁሉንም የሉንም። እውነታችንን ግን መንጠቅ አይቻልም። እውነታችንን መንጠቅ አይቻልም። እየሆነ ያለው ሳታማኝ ብላኝ ነውና የፌዴራሉ መንግስት ለዚህ ህዝብ ሊደርስ ይገባል። በመጨረሻም በዚህ አካባቢ ማንሳት እንፈልገው ህዝባችን በምሳሌ በገልጸው በአንድ ሰፊ ማረሚያ ቤት ውስጥ እንደሚኖር ታራሚ መብቱም ክብሩም ተገድቦ የሚኖር እስረኛ ህዝብ ነው ቢባል ማጋነን አይደለም። ይሄ ጣፋንታ የገጠመው ብቸኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ቢባል ማጋነን አይመስለኝምና የፌዴራሉ መንግስት ሊደርስለት ይገባል። ይሄን ብዬ አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለምናነሳቸው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘቱ እያመሰገንኩ ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በተያዘው የ10 ዓመት እቅድ ውስጥ የህዝብን ሰላም የማረጋገጥ ስራ አንዱና ዋነኛ የመንግስት ተግባር እንደሆነ ቢቀመጥም በተለያየ ጊዜ ስልጣንን በአቋራጭ ለመያዝ የሚጥሩ አካላት በሀገራችን በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች ህብረተሰቡ ተረጋግቶ እንዳይሰራና መንግስትን እንዲያማርር ለማድረግ የዜጎችን ሰላም አደጋ ላይ የሚጥል ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። ለአብነት በአፋር ክልልና በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ባቲ ወረዳና በአፋር ክልል ተላላክ አዳአር ወረዳና አዳአር ወረዳ የወሰን ይገባኛል ጥያቄ ዋነኛ ቢሆንም የስልጣን ጥመኞቹ ለረጅም ጊዜ ተዋልዶና ተዋዶ የኖረውን ህብረተሰብ በማጋደል የፖለቲካና ኢኮኖሚ ትርፍ ለማግኘት የሚጥሩ አካላት እንዳሉ ይታወቃል። በእነዚህ ችግር ፈጣሪዎች ምክንያት የህብረተሰቡ ህይወት በየቀኑ የሚረግፍበትና ከፍተኛ ንብረት የሚወድምበት፣ በአርሶ አደሮች መሬት ላይ የመንደር ማሰባሰብ የተሰራበት፣ በስራ አጥነት ተደራጅቶ ብድር በመውሰድ ወደ 3.5 ሚሊዮን ብር በላይ ኢንቨስት የተደረገው ንብረት የወደመበት፣ በርካታ መንደሮች የተቃጠሉና ቀላል የማይባል ህብረተሰብ የተፈናቀለበት ሁኔታዎች እንዳሉና ባለፈው ምርጫ 2007 ዓ.ም በተዛ ችግር ምክንያት አንድ ምርጫ ጣቢያ ላይ ምርጫ ያልተካሄደበት በመሆኑ አሁንም ምርጫ ቦርድ በዚሁ ጣቢያ ላይ ቡርቃ ምርጫ ጣቢያ የምርጫ እንዲካሄድ የተላከ በመሆኑ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር
የክልሎች መንግስታት በክልሎች ትኩረት ያልተሰጠው በመሆኑ ከምርጫ በፊት ሁለቱን ህዝቦች የሚመለከተውን አካል በማስተባበር በቦታው ተገኝተው ህብረተሰቡን በማወያየት ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንና በ10 ዓመቱ እቅድ ውስጥም በመጀመሪያዎቹ ዓመታት የወሰን ችግሩን በዘላቂነት እንዲፈታ ከማድረግ አኳያ ምን የተለየ ስልትና አቅጣጫ ለመከተል እንደታሰበ ማብራሪያ ቢሰጥበት። በመቀጠል ሰሞኑን በሰሜን ሸዋና በኦሮሚያ ልዩ ዞን መካከል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ በሰርግ ላይ የተነሳውን ግጭት ለማስታረቅ የተደረገው ጥረት ጥሩ የነበረ ቢሆንም ሰላም የማይፈልጉ ኃይሎች ከመስጂድ የሚመጣው ኢማምን በመግደል የተወሰኑ ግጭቶችን በአንዳንድ ሚዲያዎች እና ማህበራዊ ድህረገጾች እንዲሁም የተቃዋሚ ኃይልና ፖለቲካ አመራሮች ትክክለኛ ችግሩን አውጥቶ ጉዳዩን ከማርገብ ይልቅ ህብረተሰቡ ላይ ኦነግ ሸኔ የሚል ያልሆነ ታርጋ በመለጠፍ ለዘመናት ተዋዶ የኖረውን ህብረተሰብ ለበለጠ እልቂት እያነሳሱ በመሆኑ በተለይም የአብን አመራርና አባላት የሆኑት እንደነ ክርስቲያን ታደለ አይነት በአማራ ክልል ውስጥ ኦሮሞ መኖር የለበትም ብሎ የሚያምንና አሁንም ካላጠፋናቸው ህልውናችን ያከትማል በሚል ትርክ ዞናችንን ለማጥፋት ጭምር ሌት ተቀን እየሰሩ መሆኑን በመገንዘብ የክልልም ሆነ የፌደራል መንግስት ይሄንን ጉዳይ እንዴት እየተከታተለው እንደሆነና በአካባቢ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን በህዝባችን ላይ በቀጥታ ጦርነት የከፈተው የአማራ ልዩ ኃይል ከዞናችን እንዲወጣና የፌደራል መንግስት የጸጥታ ኃይሉን መዋቅር እንዲመራ እንዲደረግልን በአክብሮት እንጠይቃለን። በተጨማሪም የአማራ ክልል የሚያወጣቸውን መግለጫዎችም ሆነ ሚዲያዎች የሚያስተላልፉት መልእክት ሚዛናቸውን የጠበቁና አማራ ሲሞት ንጹሃን ኦሮሞ ሲሆን ኦነግ መሆን የለበትም። ስለዚህ ይሄንን አማራ ክልልም ተገንዝቦ ሚዛናዊ የሆነ መግለጫና ለህብረተሰባችን ጥበቃ ሊያደርግ ይገባል እስካልተዳደረን ድረስ። ካልሆነ ግን በፌደራል መንግስቱ የጸጥታ ኃይሉ እየተመራ ህብረተሰቡ እንዲረጋጋና ህዝባችንም ከፌደራል መንግስትና ከክልል መንግስታት የሚሰጠውን አቅጣጫ ተከትሎ ችግር ፈጣሪዎችን አውጥቶ ለመንግስት በመስጠት ሰላሙን ራሱ አማራና ኦሮሞ ተዋልዶ የሚኖር ስለሆነ ለፖለቲካ ቁማርተኞች በር ሳይከፍት ራሱን ሰላሙን እንዲያስጠብቅ ለማለት እፈልጋለሁ። ዞናችን ግን ማንም ቆርሶ ያልሰጠን በበጎ ፍቃድ የሰጠን ሳይሆን አባትና እናቶቻችን ታግለው ያስረከቡን ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ሆነው ታግለው ያስረከቡን እንጂ በበጎ ፍቃድ የሰጠን አካል እንደሌለ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ሊታወቅልን ይገባል። አመሰግናለሁ።